Mansip godhe. Waanti jedhama kanan keessaa daawwarraayi dhuga baatanii qabu baay'ee beekne jalqaba coggaaraan dhugaa ture coggaaraan keessa madaa'ee naan jedhanii mana yaala deemnaan qoricha naa kennanii turanii usuman kanatti dhiphachaa jiru giffiitis godhattee taanaa jedhee kana booda bakka waldaan naquu qabu malee qoricha liqimsuun qabu jedhee lafa kana dhufe gaafa lafa kana dhufu ijoolleen wajjiniin bakka waldaa lammiidha kanaa jedhanii naan dhufe gaafa dhufu warri ibsattan as ba'annaan as ba'ee akkasumas bakka bishaan irratti naaf kadhatanii akkan bari maqaa Yesuusin jedhanii naan bishaanichuma fudhadhee galee bishaanicha karaa irratti dhugaan deemaa zayitii dibataas fudhadhee asii bitadhee galeennaat utuu mana ga'e zayitii sana dhugeen fide ijoolleen maal taane garaa si kaasanaa jedhan ijoolleen Asuma fudhattee baatee kutuma mana hin ga'eef eegaa muraasa keessatti. Maal taane fayyaa qabdaa garaa yoo si kaase yoo naan jedhan ijoollee kaasuun jedhee. Eeshi. Isaaf immoo bakka shaaworii waan argatteen galee. Bishaan isatti naa fudhattee galte bishaan shaaworiitti dabalattee shaaworiitti galte. Asirraa kos baay'ee na dhukkuba ture itti diddibadhee bakka bishaan zayitiis dhugee bishaanichatti shaaworii waan argatteen galee bakka gaafa guddaa dhufe qajeeloo mana yaalaan deeme nama tokkotti iyyuu hin himne ri'oo tokkotti duwwaan hime bakka waaqayyoof hin danda'ama isa giffiitii immoo qoricha fudhattaa naan jedhan ani qorichaan fudhadhu naan du'a malee yoon du'e nan du'a malee qorichaan fudhadhu jedhee achumaan asaan dhufee naaf kadhatanii qajeeloo bakka dinqinuma waaqayyoon nan ilaaladhee gaafa marmaraa deemu akka inni si keessaa badichee gochuu gootatti. Eeshi. Doktoritti otoo hin dhiyaatin akkas giffiitii godhattee naan jedhanii na laaliin jedheen ati giffiitii qabdu naan jedhe akkasumatti na laalee. Akkasumatti si ilaale. Akkasii. Akka keessa walitti buusaa galata guddaa akkas jechuun dhiisii jalqaba na laaliin jedhe. Haa isuma inni qabdu jedhe iyyuu namanne. Namanne. Jalqaba na laaliin jedhe. Gaafa na laalu maal taate dhiigni kee sirriidha bakka noormaali isaati dhiigni kee hin qannannes hin daballes. Erga waan ilaaluun ilaales dhiigi kee qulqulluudha dhiibbaa dhiigaa coggaanaan sirra hin jiru siin jedhe. Ati fayyaadhaa siin jedhe. Fayyaadha. Harka keessa walitti buusaa galata. Kanaan dura maal gochuu dandeessu yeroo si dhukkubaa ture? Asirraan koo nama daa'ee baay'ee bakka akkasitti na urgufaa baay'een itti rakkadhe baay'ee na dhukkuba ture. Eshi. Yaalaa deemuudhaafis baay'ee deemuudhaan akka'ee bakka akkasinaa jedhee natti maleennaan. Biyya lamaan godhii deemuuf kaate? Biyya alaa deemuu kan ture. Okay, hojiidhaaf immoo yaalamuudhaaf jechuudha. Hojiidhaaf. Hojiidhaaf deemuudhaan na giffiitii godhattee waaqayyo san bakka ittiin booda. Dinqiidha kan kee. Okay, biyya alaa deemuuf kan kaate waan giffiitii godhattee deemuu hin dandeenye. Sababa sanaaf haftee addanatti waaqayyoodhaa kana sirraa eegee duraan maal gochuu waan dandeessu maal fa'aa nyaattu? Duraan soogidda nyaatinaa jedhanii buna dhuginaa jedhanii amma sirriitti na dhuga galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Harka keessa walitti buusaa
dandeessu amma garuu nyaataa irraa ol jedhii gad jedhii gidduu kana sosochii akka itti fayyadee waaqayyoo gad sii kennu tarkisiisi ol jedhii gad jedhii cheek godhiitiin isin immoo akka isa kana godhu galatoo guddaa